jirtu kabajamtoota daawwattoota VTV kun qophii keessummaa sona aartiiti. Egaa qophiin keessummaa sona aartii keenya yeroo jalqabaaf kan isin biraan gahaa jiru. Qophii keessummaa sona aartii keenya har'aatiin aadaa, duudhaa, safuu fi safeeffannaa Oromoo irratti kan hundaa'e yoo ta'u, egaan guyyaa har'aa magaalaa Adaamaa iddoo Amadee jedhamu mana uffata aadaa Keebariitti argamnee jirra. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Akkam jirtu? Waa'ee nagaadha. Nagaadha. Akkam nagaa. Galata Rabbii. Duraan dursee bakka hojii kee dhufee gaaffii akkan siif godhu eeyyamamaa ta'uu keetiif ulfaadhu siin jechuun barbaada. Anis immoo dhuftee na gaafachuu keetti baay'ee gammada waan ta'eef galatoomi siin jedha. Manni uffata aadaa keetii hedduu bareeda. Mee dursaa numarraa eegali. Akkasitti seera hunda guutee kan uffatu shamarran immoo dubartiidha. Akkasittiin kan uffatan dubartoonni isin uffatanii shamarran isin uffatanii uffata aadaa Arsii waan ta'eef akkaataa kanaatiin uffatanii bareechaadha. Maaliifin si gaafadhe beektee yeroo baay'ee shamarran akkasitti waa hunda guutanii uffachuu danda'u uffata aadaa Arsii. Garuu immoo siiqqee kana qabachuu irratti waan rakkoo qabu natti fakkaata. Amma ani utuu siiqqee kana qabadhee sagantaa tokko irratti hirmaadhee nan danda'a. Akka aadaa Arsiitti siiqqee kana kan qabatan namoota da'anii namoota guddoodha kan qabatan. Malee namoonni hin heerumne yookaan immoo hin deenye siiqqee kana qabachuu hin danda'an jechuudha. Mana uffata aadaa kana banachuu keetiin dura hojiin idilee keetii maal ture? Barnootaan immoo hagam fagaatteetta? Barumsaan dippiloomaa baradhee hojii biraa hojjechaan tureyyuu boodarra gara diizaayinii kana hojjechuutti jalqabe jechuudha. Gara kana immoo gara magaalaa kanaa addan dhufee waggaa tokko ol natti ta'eera. Kanaaf ammaaf namoota as nafaan hojjetan wajjiniin mana uffata kana hojjechaa jira jechuudha. Mana uffata aadaa kanaa jalqabaa baratteetu moo akkasumatti hawwiisaa waan qabduufidha kanatti banatte? Tokkoffaa kun uffata aadaa kiyyaati. Uffata aadaa kiyyaa waan ta'eef aadaa kiyyas waan hin jaaladhuuf aadaa kana babal'isuu jaalala irraa qaburraan kan ka'e aadaa kana hojjechuu barbaade. Sababa kanaatti uffata aadaa kana immoo akkaataa aadaa bichaa osoo hin taane uffata aadaa kana ammayyeessuudhaanis aadaa namoota baay'ee bal'inaan akka deemuu danda'anitti kan dura baramiin alatti haala baay'ee keessa gallee hojjechaa jirra jechuudha. Kanaafuu waan hawwiisaa qabduuf immoo saartifikeettii isaan qabdaa tamma wayyaa kana banachuu keetiin dura jechuudha. Hawwi tokko jalqaba hawwi kiyya akkuma siin jedhee barnoota isaa immoo qabda. Barumsa isaa immoo uffata kana diizaayinii barachuudhaan kan hin jalqabe jechuudha. Kanaaf amma uffatoota kana kan hojjete aanadha. Kan hodhu isaan. Yeroo baay'ee namoonni waan hawwiisaa qaban qofaaf hawwii uffata mana aadaa banachuu waan qaban qofaaf kan isaan banatan. Warri kaan immoo baratanii isa baratan irratti haalaan hojjetanii gaafa ta'an milkaa'oodha. Warra baratanii wanticha hojjetan immoo warra hawwiidhaan hojjetan tura milkaa'oodha jettee yaaddaati. Barumsa bichaan bu'aan qabu. Keessaa jaalala isaa yoo qabaatte, fedhii isaa yoo qabaatte garuu fedhii kee irratti hundoofte wanta na guddisuudhaaf baay'ee tattaaffii goota. Kanaaf barumsa duwwaa osoo hin taane fedhiin keessaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf aadaa sanaaf bakka yoo qabaatte, jaalala aadaa sanaa yoo qabaatte, aadaan sun akka guddatuuf haala baay'eetiin itti cinqamte yaadde karaa baay'eetiin namoota hin beekne birallee akka gahuu danda'utti beeksisuu dandeenya jechuudha. Egaa Oromiyaan godina baay'eedha kan ishiin qabdu. Godina 26 oliidha kan isheen qabdu. Mana uffata aadaa kana keessatti kan argamu wayyaa aadaa godina meeqaati? Godinaalee Oromiyaan qabdu keessaa naannoo 24 yookaan 25 ta'uu danda'a. Achi keessaa uffatni nuti hojjennu, huccuun nuti hojjennu uffata aadaa godinaalee Oromiyaa keessa jiran hundaa of keessaa qabata. Kanaaf uffanni aadaa Gujii jira, Booranni jira, Harargeen jira, Shawaan jira, Harargeen gosa lamatu jira. Godinaalee Oromiyaa keessa jiran hunda ni hammata jechuudha. Namoonni hundumtuu Baaleerraas yoo dhufan, Booranarraas yoo dhufan, Gujiirraas yoo dhufan aadaa kan isaanii akkaataa barbaadanii argachuu danda'u nu biraa jechuudha. Ani as keessatti amma uffatoota aadaa duudhaa ganamaa duraanii hedduun argaa jira. Kan diizaayin ta'anii hojjetamanis hedduun as keessa jiru. Namoonni jaarraa kanaa keessumaa dhaloonni qubee
uffata akkamiiti jechuun uffata aadaa duratti abbootiin keenya uffatan immoo uffata ofii isaanii diizaayin godhanii istaayilii barbaadaniin uffatan turre haalaan nagadama mana kana keessatti. Yaanni namaa gargari namoonni aadaa dur ture barbaadanii jiranii garuu uffanni ammayyaa karaa garaagaraatiin karaa miidiyaatiinis karaa intarneetiinis kan gadhiifaman hin jiran. Isaan irratti hundoofnee namoonni yaada namaa baay'ee waan ta'eef gara sanatti akka isaan hin harkifneef akkaataa uffanni aadaa oomishame sanaan nuti immoo uffata aadaa sana gosuma sanaan hojjennee biyya keessatti hin taane biyya alaatti iyyuu fakkeenyaaf amma nuti kan hojjennu as keessatti bicha kan gurguramu osoo hin taane shamarreen keenya dhalattoonni Oromoo biyya garaagaraa jiran biyya Arabaa jiran in ajajatu. Kanaaf nuti immoo hojjennee akkaataa isaan nu ajajataniin ajaja keenya uffata aadaa Oromoo kana ni arginaaf jechuudha. Kun wanta guddaadha, wanta namatti toludha. Keessumaa uffata aadaa Oromoo ofii isaanii diizaayin godhatanii otoo aadaa nama biraan barbaadiin aadaa ofiitiin bareeduun wanta baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u garuu abboonni keenya uffata duraan uffata ganamaa uffata duudhaa ganamaa gaafa nurraa dhaban hagam gaddu jettee yaadda? Namoonni gaddan ni jirani. Duraan kanan turre kan jedhan jirani. Garuu nu bira kan jiru isaaniifis hin ta'a. Fakkeenyaaf amma nuti kan kana keessa galuu dandeenyeef uummanni dhaloonni haaraan kun kan kaleessaa sana hin hordofu beektee haaraa barbaada. Sammuunsaa haaraadhaa kan inni hawwus kan inni yaadus akkaataa ammayyaadhaan ta'uu danda'a. Kanaaf namoonni sun immoo aadaa Oromoo kan akka hin daganneef jecha uffata ammayyaatiin akka isaan hin qabamneef uffata aadaa kana ammayyeessine isaan dura qabna jechuudha. Namoota kaleessa uffata aadaa kaleessaa baruu barbaadaniif immoo akkaataa isaan barbaadaniif qophaa'ee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Wanti gaaffii natti ta'u tokko jira beektaa? Callee uffata aadaa Oromooti yeroo baay'ee callee sana kan fayyadamu Oromoo qofa. Sabni biraa yoo fayyadame dhiibbaa qabaa. Fakkeenyaaf calleewwan gurguddatanii hojjetaman jiru geengoo ta'e gurguddaa sana fa'a. Sabni biraa uffata aadaa isaa faana yoo uffate hagam dhiibbaa qaba moo saba Oromoo bira qofatti kan mataa isaa danda'e qaba? Calleen egaa faaya uummanni Oromoo itti fayyadamu keessaa bakka guddaa kan qabudha. Namoonni baay'een uffata tokko irratti yookaan immoo uffata aadaa Oromoo irratti bareedee mul'atuu danda'a calleen hojjetame tokko. Daawwataan tokko immoo yookaan immoo namni uffata uffachuu barbaade tokko immoo aadaa uffata isaatiitti callee nuti uffanne sana keessa galchee hojjetachuu danda'a. Kun immoo maal ibsa jechuudha? Aadaa uummanni Oromoo uffata isaatiin mul'ise sana namoota sana hawwachuudhaan kan ka'e callee aadaa Oromoo ibsu sana kan isaarratti fayyadamuu danda'a. Kanaafuu calleen sun kan dhuunfaa keenyaa kan saba Oromooti jechuudha. Eeyyeen baay'inaan kan nuti itti fayyadamnu calleen amma kan Abbaa Gadaa hin jira, kan Arsii hin jira. Uffatoota godinaalee Oromiyaa keessatti uffataniin kan ibsaman kan garaagaraatu jira jechuudha. Amma mana uffata aadaa kanaa keessatti wanta baay'een argaa jira. Wantoota gaaffii natti ta'anis hiika isaanii fa'aa gaafachuun barbaada. Yoo eeyyamamaa taate wanta tokko siif fidee dhufa. Wanta kana Oromoon yeroo kan fayyadama. Hiikaan wantichaa immoo maalidha? Jalqaba irratti wanti kun waancaa jedhama. Waancaa jedhama. Gaafa loon irraa hojjetama. Uummata Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Faaya guddaadhas immoo. Inni jalqabaa tajaajilli uummata Oromootiif kennu keessaa inni tokko uummanni Oromoo kanatti aannan dhuguudhaan akka dhugaatiidhaan itti fayyadama jechuudha. Kanaaf aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba jechuudha wanti kun. Kanaaf faayidaan isaa wantoota dhugamuu danda'an ittiin dhuguudhaaf. Egaa seenaa Oromoo keessatti Oromoon duratti wantoota mooderni ta'anii amma kun akka amma seenaan bade kanatu hin taane waan ofii isaatii waan aadaa isaatii kalaqatee akka ittiin hojjechaa ture seenaarraa dhaga'een jira. Kunis isa keessaa isa tokkodha jechuudha. Amma yeroo ammaa kana hin jira wanti kun namoonni baay'inaan hin fayyadamu. Nuti amma nu biratti hin jira. Nuti tokkoffaa Oromoo maal akka ture jalqaba maal akka ture namni boru dhufu irraanfachuu hin qabu. Baay'inaan uummataan fayyadamuun dhiisanii Oromoon maal fayyadamaa ture kan jedhu beekuun dirqama isaati. Kanaaf amma akkaataa ammaatiin namoonni wanta garaagaraatti fayyadamanii waan garaagaraa dhugan hin jira. Yeroo sana garuu uummanni Oromoo ofiisaatii faabrikaa tokko osoo hin dhaabin ofiisaatii hojjetatee bifa bareedaa ta'een kun amma
bifa bareedaatiin kan hojjetamedha. Kanaaf kanatti fayyadamee kufuu cabuu hin danda'u. Yeroo waggaa baay'ee hojjechuu jiraachuu danda'a. Kanaaf uummanni Oromoo kanatti fayyadamaa ture jechuudha. Faaya baay'ee jira kan uummanni Oromoo akkaataa ammayyaatiin jedhame kanaan atoon fayyadamin ofii isaatii kalaqee kan itti fayyadamaa ture waan baay'eetu jira. Oromoon sammuutti waa kalaqullee hin qabaa. Hin qabaa. Ammallee gaaffii biroos nan qabaa. Wanti kunoo maal ibsuu yeroo kam immoo itti fayyadamna? Eshi kuni aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Akkuma dura siin jedhee kunis gaafa loonii irraa hojjetama. Fal'aana jedhama. Fal'aanni kuni wanta garaagaraa ittiin nyaachuudhaaf fakkeenyaaf kan akka cuukkoo caccabsaa waan garaagaraa waan kanaan nyaatamuu danda'u. Uummanni Oromoo ittiin nyaachuudhaaf akkaataa kanaatiin jalqaba kan kalaqedha jechuudha. Kanatti fayyadamaa ture uummanni Oromoo. Amma yeroo ammaa kana namoonni baay'een kanatti fayyadamuullee yoo dhiisani uummanni Oromoo kaleessa kanatti fayyadamaa akka ture, fayyadamaa akka ta'e, kana uummata Oromootiin akka hojjetame beekuu danda'uu qaba jechuudha. Egaan daawwattoota keenya seenaa keenya duudhaa keenya aadaa keenya walumaan haa guddifannu yoo itti fayyadamullee baanne mana keenya keessaa akka hin dhabne ergaa koo dabarfachuun barbaada. Ammallee gaaffiin koo akkuma itti fufetti jira nu faana tura. Amma gara jireenya dhuunfaa keessan darbuu barbaada. Akkamidha? Gara maatii keessan si deebisaa haadha manaan qabdaa. Haadha manaa qaba. Haadha manaa qaba jechuudha. Ijoollee hoo? Ijoollee hin qabu. Ijoollee hin qabdu. Fuulduratti garuu hin qabatta. Hin qabadha. Maqaa mucaa kee yoo durbataate yoo dhiirataate maal moggaasuu yaadde moo yaadne tasuma? Yaadeera. Maqaa mucaa kiyyaa Oromaay jechuun barbaada. Oromaay? Oromaay. Oromaay jechuun ni ta'a jechuudha. Oromaay jechuun ni ta'a jechuudha? Amma ati Oromaay jechuun maal jechuudha jetteetu na gaafattee Oromoo ta'ee jedhee si deebisuu nan danda'an ture. Akka ittiin tilmaama. Oromaay jechuun garuu hiika maal jechuudha jette? Ni ta'a jechuudha. Ni ta'a. Ni ta'a jechuudha. Maqaan kun durba yoo taate moo dhiira yoo taate? Lamaan kun ta'a. Saalaan ibsu kun waan ta'eef Oromaay dhiiraafis hin ta'a durbaafis hin ta'a. Ayyee Oromaayin egaa dhalatee sifaa guddatu siin jechuun barbaada. Amma immoo calleewwan kun jechuudha. Baatanii deemuun ni ulfaata akkatti gaafa yaadu. Garuu mana keessa taa'amoo si akkatti gaafa ilaalamu moo ibsaa maal ibsaa? Wanti kun kan baatanii deeman osoo hin taane kuni gabataa jedhama. Gabataan kuni namoonni lamaa ol sadii ol ta'an mana tokko keessatti nyaata kan keessaa nyaachuu danda'an kan akka caccabsaa. Hin banama jechuudha jechuudha. Hin banama. Kuni aadaa abbaa gadaati. Kana abbaa gadaati. Immoo arsiidhaan kan hojjetamedha. Garuu lamaan isaaniiyyuu akka gabataadhuma. Gabataatti irratti maaddii nyaatu jechuudha. Hin banama. As keessatti maal fa'aa nyaatamuu danda'a? As keessatti kan akka caccabsaa hin nyaatama. Cuukkoon hin nyaatama. Wanta bakka uummanni Oromootti fayyadamaa ture as keessatti itti nyaachuu danda'a jechuudha. Wanta amma dura fal'aana ati argite suni as keessa wanta itti namni sana ittiin nyaatan jechuudha. Isaan nyaatamaa jechuudha. Aadaa baay'ee yaadatamuu qabudha kanatti mana kee keessaa qabdu. Asumaan ulfaadhu siin jechuun barbaada. Gaaffii tokkotu naa hafe gaaffii sittiin baay'isuu dhiifama. Waanni kuni maalidha jalqaba? Yeroo akkamii qabatama? Mana ta'a manatti fannifama moo baatamee kan deemamudha? Kuni baatamee kan deemamudha. Madaalaa jedhama. Madaalaa? Uummata Oromoo biratti nama bira gaaffii yoo deemuu barbaade bakka tokko gara biyya tokko deemuu barbaade wanta dhugamu aannan itti fudhatee deeme jechuudha. Aannan qabeen keessa kaa'amee moo kanumatti gadi nam'ee? Inni hin banama waan ta'eef keessa isaatti hin naqama jechuudha. Naqamee keessa isaatti fudhatee deema. Kuni aannan baatee deemaa jechuudha. Hin banama.
hin banama. As keessatti aannan sana naqatee Pilaastikii wayii. naqatee aannan sana fudhatee bakka tokkotti atoo jalaa hin qisaasa'in amala aannanummaa isaatii otoo hin jijjiirin bakka tokko deemuu danda'a jechuudha. Nama gaaffis yoo dhaqan wal gaafachuu yoo dhaqan kana fuudhanii aannan yoo barbaachise kanatti baatanii deeman jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya aadaa keenya duudhaa keenya ammallee walumaan haa beeksisnu jechuun barbaada. Qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Turtii gaarii. Tolee ittaanee maalin si gaafachuu barbaada seete calleewwan kun calleewwan akkasti toora galanii jiran kuni akkam beekutti yoo ta'e hiikaa garaagaraa qabu. Hiikaan isaanii wal fakkaataa miti jedhee yaada. Hiikaan calleewwan kanaa aga muraasa akkanatti himtuun barbaada. Calleewwan kun hiikaan isaanii bifa isaaniitiin gargari. Sababni isaa immoo akkuma dura dubbanne godinaalee Oromiyaa keessa kan jiran bakka godinaalee garaagaraatu jira. Akkuma godina sana ibsa jechuudha. Amma uffanni aadaa Arsii callee aadaa Arsii qaba. Uffanni abbaa gadaa callee abbaa gadaa qaba. Booraanis akkasuma boorana qaba. Harargeenis akkuma kana kan callee mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Kanaaf godinoota kana kan ittiin baafnu bifa calleen qaban sanaatiin gargar baafna jechuudha. Malee amma kun qophaa isaatti akkas jedhama, kun qophaatti akkas jedhama, kun qophaatti akkas jedhama jedhee maqaa qophaatti maqaa addaan qabu jechuudha. Calleen kun yeroo hojjetamu coocoodhaan hin hojjetama, xuuxxoodhaan hin hojjetama, boongeedhaan hin hojjetama, wantoota garaagaraa irratti hojjetama jechuudha. Garuu bifa isaa yoo ilaalte garuu aadaa saba sanaa ibsa. Meeshaan sun garuu maqaa mataa isaatii qaba. Fakkeenyaaf kuni baaleedha. Coocoo jedhama. Akkuma gabataa kana keessatti mana tokko keessa galanii gaafa nyaatan waliin nyaachuuf itti fayyadaman isa kana ammoo wanta as keessatti nyaatamu sana fuudhanii nama biraa bakka biraa deemuudhaaf itti fayyadaman jechuudha. Kanaaf kuni maqaan isaa coocoo jedhama. Calleen ittiin hojjetame garuu callee baaleeti ittiin hojjetame. Kanaaf maqaan isaa coocoo jedhama jechuudha. Kun immoo kunis maqaan isaa coocoodhuma. Coocoodhuma. Namni bifa abbaa gadaatiin. Bifa abbaa gadaan hojjetame. Kanaaf boca kana bifa kanaan abbaa gadaatiin yoo barbaade abbaa gadaatiin akka argachuu danda'u. Kan arsiitiin yoo barbaade kan arsiitiin argachuu akka danda'u akkaataa kanaatiin hojjetame jechuudha. Kanarraa xiqqoo kan adda ta'u immoo kanadha. Kun immoo xuunxoo jedhama. Xuunxoo jedhama. Kunis bifa duraa sadarraa addadha. Sigalee meeshaan isaa kun garuu calleen isaa wal fakkaataadha. Kanaaf xuunxoon kun boci isaa xuunxoodha. Calleen isaa immoo akkuma duraa agartan afaan waan wal fakkaatuuf baalee jechuudha. Kanaaf kanas immoo wantoota garaagaraa itti baatanii deemuudhaaf fakkeenyaaf duraa wanta aannan itti fudhannee deemu sana kan ammoo akkaataa xiqqeessinee itti baachuu dandeenyu hojjetame. Keessi isaa yoo agarte ta'e migira irraa hojjetame hin banama keessa isaatti hin naqama. Sanaan booddee akkaataa kanaatiin edda qadaadameen booda baattatanii deeman jechaadha bakka garaagaraa. Kanaaf kanatti fayyadama uummanni Oromoo. Tolee gaaffiin si gaafadhu haalaan na deebisaa waan jirtuuf ammallee maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhu siin jechuun barbaada. Mee akkamii uffatoota aadaa keessatti hojjechiisaa jirtu kana bakkee irraa fichisiisteetu moo asii keessatti namoota qacartee hojjechiisaa jirta? Asitti nama baay'eetu jira kan hojjetu. Anis hojjetaa mana kanaati. Bakka biraatiin finnu uffata. Asumatti hojjenna. Kan hojjennu akkuma sila siin jedhee bifa ammayyeessiniiti. Bifa ammayyaatiin namoota dhaloota haaraa kana qabachuuf hojjetan hin jiru. Uffata diizaayinoota kana kan hojjetu anadha. Callee warra kanas immoo kan hojjetan hin jiran. Kan biraas immoo kan hojjetan namoota baay'eetu jira jechuudha. Bakki hojii keenya kun bakka gurgurtaati. Bakka hojii immoo bakka biraati. Namoota meeqame? Namooti siif jechuun namooti qacartee hojjechiistu namoota meeqa?
Asitti namni qaxaramee hojjetu hin jiru. Jechuun hundumti isaanii hojjetanii gatii hojjetanii argatanii. Hundumtuu uffanni tokko gatii mataa isaatii qaba jechuudha. Malee miindeffamee miindaadhaan miti kan hojjetan. Fakkeenyaaf uffati tokko hojjetan gatiin uffata tokko jira isaaniif laatama jechuudha. Kanaafis akkuma kana. Kanaaf callee kan hojjetan hin jiranii uffatoota garaagaraa kan hojjetan hin jiranii uffata kan gara nama 8 hin jiranii callee kan hojjetan hin jiranii namoota gurgurtaadhaaf as jiranis hin jiranii walumaa galatti gara nama 12 hojjetu jechuudha. Dargaggoota baay'eedhaaf carraa hojii uumteetta jedheen yaada. Manni uffata aadaa kun mana uffata aadaa Keebar jedhama. Mana uffata aadaa Keebar kana keessatti namoota kana dhagaa namoota kana of jalatti haammateetu jira. Ana soon taane kan uffata uummata kana of jalatti haammatee jiru mana uffata aadaa Keebar kana. Uffanni aadaa Keebar kun immoo uummata hanga biyya alaatti uffata erguudhaan namoota kanatu oomisha. Namoota kanatu oomisha walumaan halkanis hin hojjenna guyyaas hin hojjenna akkaataa ajajamne hojjennee namoota barbaadan sanaan geessifaaf jechaadha. Namatti tola. Amma gara bakkeetti uffatoota itti hojjetamanitti deemnee dhaqnee ilaalla. Egaan daawwattoota keenya amma immoo bakki nuti itti argamnee jirru bakka manni uffata aadaa Keebar itti oomishamudha. Mana kana keessatti egaa kan isin argaa jirtan lafa kanatti bunni danfaa jira. Asitti hojjettoonni hojii hojjechaa jiru. Asis dargaggoon kun hojii hojjechaa jira. Ammallee nu faana turaan affeerraa keenya. Hojiin akkam ree? Bareeda. Maqaan keenyudha? Maqaan koo Umar jedhama. Umar Musaa jedhama. Hojiin kun yeroo Oromoon qophiiwwan akka irreechaa fi qophii kan biroo qabu moo yeroo akkamitti hojiin kan isinitti baay'atu? Yeroo Oromoon qophii qabillee hin baay'ata. Yeroo hundaa'ee ayyaana tokko irratti namni hunduun ajajata. Jechuun hojiin kun yeroo qophii ayyaana irreechaa fa'aa yeroo qophii guguddaan saba Oromoo keessa jiru faana qophii yeroo lafaa hojjetamu wal fakkaataadha? Wal fakkaatan. Yeroo irreechaa hin baay'atu. Yeroo tokko namuyyuu ayyaana biyya tokko irratti ajajata. Irreechatu irra baay'ata. Yeroo irreechaa. Namatti tola. Jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Tole dhiifama yoo hojiirraa si kaasee takkaa wal barru? Hin danda'amu. Ani Lubeen jedhama. Eenyuun jedhamtu taate? Biyya Milkeessaa jedhama. Milkeessaa maal hojjechaa jirta? Uffata aadaati moo kan ammayyaa hojjechaa jirta? Uffatuma ammayyaa ta'e yoo hojjechuu jira. Normaal hojjechuu jira. Uffata aadaa ammayyaa hojjechaa jirta? Tole mana kana keessa kan jiru garuu baay'inaan uffatoota aadaati. Uffata aadaa malee kan ammayyaa sin hojjettu jechuudha. Hin hojjennee. Yeroo kanatti mee akkamii kan aadaa moo kan ammayyaatu irra gabaa qaba sa'aatii kanatti jechuudha? Kan aadaatti irra gabaa qaba. Haalaan hojjechaa jirtu. Jabaadhaa isiniin jechuun barbaada asuma. Isinis jabaadhaa isiniin. Egaan Tasfaayee gara keettan deebi'a. Manni uffata aadaa Keebar dargaggoota isaa akkamiin qacaree hojjechiisaa jira? Mana kana keessatti hammatamanii kan jiran hojjettoota 12 olidha. Namoonni hodhanii namoota isaan kana keessattis illee jira jechaadha. Makiinaan jira hin hodhama. Kana biraa kana qofa osoo hin taane asii huccuu fudhatanii gara biraatti kan hojjetan illee baay'eetu jira jechuudha. Hojjetanii asitti kan raabsan? Nuti keenya asii fudhatanii bakka biraatti kan hojjetan baay'eetu jira jechuudha. Isaan duwwaa osoo hin taane calleen kun calleen asirra jiran kun aadaa Oromoo hunda kan ibsudha. Mana isaanittis ta'u asittis kan hojjetan hin jirani mana isaanittis hojjetanii asitti dhufanii nu kennan jechaadha. Isaan irraa fudhannee nuti immoo namoota Arsii irraa dhufan, Baalee irraa dhufan, namoota Oromiyaa garaagaraa irraa dhufanii
walumaa baay'isaan baay'inaan fudhatan jechuudha. Warri callee kana hojjetanii mana isaaniitti hojjetanii fidumoo asumatti ta'anii hojjetu? Mana isaaniitti hojjetanii fidanii nutti nuu kennan jechaadha. Isaan irraa fudhannaa noormaalii hojiin isaanii callee kana waan ta'eef kanaan jiraatan isaanis akkaataa kanaatiin isaan nu fayyadanii nutis isaan fayyadnaa jechuudha. Akkanatti mititti yoo ta'e as keessatti hojjettoonni qacaramanii jiran 12 ol ta'uu isaanii natti mitiitaa warri kaan kun uffatodhaa jiru kaan callee hojjetanii raabsu kaan immoo bakka amma turre sana uffata antini godhatan fakkaata. Kaan immoo bakka ammatti dura turre sana kan gurgura sana. Akkami kanfaltiin isaanii garaagara? Kaffaltiin akkaataan kaffaltii isaanii asitti nutis hojii uumame kanatti fayyadamaa ta'anii akkaataa hojjennee kaffaltiin keenya akkaataa kanaatiin hundumti isaanii tokkoon isaanii akkaataa taatiin kan callee hojjetus callee tokko hojjete gatii callee tokko hojjeta jechuudha. Tokkoffaa kun faayidaan inni qabu keessaa dhaloonni ammaa kun tattaaffii mataa isaaniitiin ka'anii yoo hojjete malee argachuu hin danda'u jedhanii waan yaadaniif yoo barbaade taa'uu danda'a namni kun yoo taa'aa oole waan argatu jechuudha. Kanaaf jecha tattaafatee hojjeta. Halkanillee as bulee tattaafatee hojjeta jechuudha. Of jiraachisuuf jecha. Namoota amma kanaatiif hojii baname akkaataan ittiin hojjetan immoo akkaataa kanaati. Kun hooggansa gaariidha. Namni tokko yoo taa'e homaa fiduu hin danda'u yoo hojjete garuu kaffaltii guddaatu kanfalama jechuudha mana kana keessatti. Akkaatuma gatii mataa isaanii qaba. Isaaniin hojjetanii mindaa isaanii fudhatu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'eetti gammadeera. Dhufee isin faana yeroo gaarii akkasii dabarsuu kootti hedduu gammadeen jira. Dhumarra ergaa dabarfatta yoo jiraat carraasa isin falladha. Eshi baay'ee galatooma ibsuu kanan barbaadu aadaan Oromoon aadaa bareedduu namoonni baay'een hin beekne of keessaa qaba. Kanaaf aadaan Oromoo keessatti jirtu kan kaleessa turte kun har'a garuu kan hin mul'anne kun boru namoota hundumaatti mul'achuu akka dandeessuuf uummanni Oromoo karaa danda'u hundumaatiin aadaa Oromoo calaqqeessisuu baatee mul'isuun irra jiraata. Kanaaf akka ibsaa tokkotti aadaan Oromoo keessa jiru tokko addunyaatti mul'achuun irra jiraata. Kanaaf yoo ammayyaa'ee dhufe ammayyisinee mul'isna. Uummanni aadaan Oromoo saayinsiin kamillee yoo dhufe duubatti hambisee bira darbuu hin danda'u. Maaliif Oromoo keessa wanta baay'ee waan jiruuf saayinsii yoo durse malee saayinsiidhaan durfamuu hin danda'u. Kanaaf dabarsuu kanan barbaadu uummanni Oromoo aadaa Oromoo keessa jiru uummata addunyaatiif ibsuuf qooda qaba jechuudha. Hedduu ulfaadhu isin jechuu barbaada. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan qophiin keessummaa sona aartii keenyaa kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne qophicha waliin kan isin faana ture ani Lubee Girmaa fi ogeessi kaameeraa kiyyaa Eebbisaa Kumsaa ture. Torbee sagantaa kan birootiin hanga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaan tura.